Ilmi namaa akkuma dachee tanarratti bakkaa fi haala adda addaa keessatti dhalatu kennaa fi dandeettii malaa fi ga'umsa garaagaraa qabatee dhalata. Dandeettiiwwan qabaniinis namoonni dhuunfuma isaaniitiin ilmaan namaaf gumaata gurguddaa gumaachanii fi dhiibbaa garaagaraas taasisaa turanis jiru. Kuuwwan isaanii mootummaa dirree waraanaatti agarsiisanii uummata isaanii injifannoo kan gonfachiisan, warri kaan immoo baratanii ogummaa isaaniitiin rakkinoota jireenya addunyaa tanaa kan salphisanis danuutu dhalata. Faallaa kanaatiinis sababoota hammaatoo garaagaraa uumuudhaan jiru ilmaan namaa gidiraa hin jirre keessatti kan galchanis lakkoofsi isaanii mannaa lakkaa'u. Gama biraatiin ammoo qabaatus dhabus waan qabu lammii isaa waliin qooddatee nyaachuun beelaaf dheebuu uummata isaa kan qooddates hin dhimne. Harjaan ganama hayyaanni arjummaa irra bule kan akka itti qabeenya godhatan beekuu fi harki isaa immoo akka itti kennu beekus mana hinuma jira. Kan beellii fi gidiraan uummata isaa hirriba hin kennineef, kan waan qabuun lammii isaaf birmachuu itti beeku, qabeenya qabuun ilmaan namaa gidirsuu osoo hin taane gidiraa keessaa baasuuf kan harkaa qabus dacheentuun kan magarsite danuudha. Miidhuurra baraaruun, fudhachuurra kennuun kan isaan gammachiisu, ilmaan namaa gargaaruun kan jireenya guyyaa guyyaa ta'es arjaan harkisaa arjummaaf uumame lakkoofsaan heddachuu baatus mana hinuma jira. Eebuuf beela lammii isaa kan ofii isaa, kuba ilmaan namaa kan ofii isaa godhee dhukkubsatee daara saba isaa daara qaama ofii isaa gochuun kan dhiyaaf barii ilmaan namaatiif kufee ka'u, kan jiruu mataa ofii dhiisee saba isaatiif jiraatu ilmi qajeelaan ganamuma ayyaana lammiitiin eebbifamee gola haadha Oromoo keessaayis hin dhabamne. Dacheen ilmaan Oromoo baattee qananiin guddifte Oromiyaanis goota, beekaa, harjaa fi raagaa ilmaan ishiitiif hin waakkanne. Qaruuwwan sammuun qaraa warra harki jiidhaa kan waan qaban ilmaan namaa waliin qooddachuu fi nyaachuu itti beekanis harjoomuu hin dhiifne. Oromiyaa gara kaabaatti kan argamtu gandi qonnaan bulaa guutaa lamlam qaama dachee Oromiyaa taatee akka gadameessaatti harjaa tokko Oromoo guutuu badhaafte. Qomoowwan gurguddoo ilmaan Oromoo keessaa tokko kan ta'e ilma Tuulamaa Naga'oo irraa kan dhalate badhaasni kun rakkina Oromootiif nama furmaata ta'uuf qooda olaanaa taphachuu danda'edha. Ilmaan 50 ol kan horan abbaan arjaa kanaa Giraasmaach Dayyaasaa Birraa mana soddomoota keessatti ilmaan dureecha mooraa guutuu kan harki kennuu beeku ayyaana harjummaatiin heebbisanii saba Oromoo guutuudhaaf dhalchanii guddisanii gumaachan. Arjaa afaan dammaa, harki daadhii rooba kan akka itti kennan beeku, kan arjummaan irraa bareedu, abbaa hiyyeessa maraa kan laachuu malee waakkii hin beekne, akaakayyuu abbaa makkoo Dinquu Dayyaasaa Birraati. Iddoon dhaloota kiyyaa guutaa lamlam qabalee gabaree maabariidhaa gara sandaafaa kanatti dhaladhe. Kan guddadhe immoo naannoo Boosatii fi Karrayyuu keessatti guddadhe jechaadha. Oromoon akkuma beekamu haadha warraa baay'ee qaba. Abbaan Dinquu Dayyaasaa haadholii warraa hedduu kan qaban ta'anis ijoollee isaanirraa dhalatan mara waliinuu anuma tokko keessa waliin jiraachaa turan. Hawwan kunniinis ijoollee marayyuu kuni kiyya sun immoo kan ebaluuti osoo hin jedhiin ijoolleen illee haadholii kanneen marayyuu haadha isaaniitiin waluma qixa ilaaluudhaan rakkoo tokko malee jaalalaa fi kabaja maatii bareedaadhaan jiraachaa kan turanidha. Jiruun keenya kan maatii kiyyaa abbaan kiyya mana tokkotti kan nu guddisu haati feete oggaa dhalte. Warra dhalchee Dinq horee mooraa guuti dureecha sa'aa namaan badhaadha hayyuu fi habbaa biyyaa Giraasmaach Dayyaasaa Birraa fi hayyoo Daassee Gurmuu irraa kan dhalate Dinquu Dayyaasaa Birraa akkuma ilmaan Oromoo kamittuu dhalatee sirna ammachiisaatiin maqaan moggaafamee fi lammiitti makamee gursaa fi heebba warra isaatiin kan guddate qarqara laga Awwaash gaaddisa gaara Boosaat jaladha. Akkuma daa'imman baadiyyaa kamittuu annaan dhugaa taphachaa fi burraaqaas kan guddate yoo ta'u barumsas tokko jedhee barumsa qeesirraa eegale. Ani kan baradhe Leencaa Gabreel kan jedhamu manni amantaa achi nu bira jira ture. Mana amantaa san keessatti qeesiidhaan hin baradhe. Sanii booda immoo naannoo Boosatitti dhufeetiin kifilii tokkorraa qabee haga kifilii 8 ga'utti baradhe. Walincitiitti hin baradhe jechaadha. 10-12 haga ga'utti immoo Atsee Galaadiyoos kan jedhamu amma Hawaas kan jedhamutti hin baradhe. Teeknikii fi mooyaa diippiloomaadhaan eebbifame. Sanii booda
Nama cimaa tokko duuba nama cimaatu jira akkuma jedhamu abbaan qabeenya obbo Dinquu Dayyaasaas nama jiruu isaatiif dugunguruu lafee dugdaa fi harka mirgaa ta'uun jiruu isaa irraa qooddataa ture haadha manaa fi haadha ijoollee isaa kan taate addee Leensaa Phaawulos of maddiidhaa qabu. Addee Leensaan ilkaana abbaa manaa isaaniitiif haadha warraa jabduu ta'uun nama honnachiisaa jirus itti mi'eessaa turtedha. Obbo Dinquun ijoollee horanii kan diinqa guutan qabeenya soranii kan mooraa guutan jiruu isaanii jaalala keessatti haadha manaa isaanii addee Leensaa Phaawulos waliin qooddachuudhaan ati warraa jabduun tun goota kana ganama yoo bobbaaftu eebbiftee honnachiiftee galgalas yoo inni deebi'ee galu mana ho'aa qabattee fuula ifaan simachuun haamilee ta'aa fi nama bakka har'aa kanaan isa ga'uus dandeessedha. Haadha warraaf abbaa warraa laga tokko waraaban akkuma jedhamu lamaanuu hamala harjummaa uumamaan qabaniin walumaan saba isaaniif dagalee jiruu ta'uu dandahaniiru. Akaakayyuu abbaa makkoo kan ta'e Dinquu Dayyaasaa ijoollummaa isaatti gaammee haaddatee umurii ijoollummaa isaas taphaa fi burraaqaan herga dabarsee dargaggoomees abbaa bultii ta'uun ijoollee hedduus horachuu danda'eera. Ijoolleen kiyya hunduu ijoollee amma lamaan malee biyya Ameerikaa jiran. Ijoolleen immoo dirree qabsooti irratti wareegamtoota hin jiranii. Isaanis immoo biyya Ameerikaa jiran baay'een isaanii waliigalatti kaa ijoolleen guddifadhee fi kan dhalcheen walitti ijoollee gara 10 oliitiin qaba. Hanqarqaaru ijoollee 10,000 lakkaa'amu guutuu Oromiyaatirra jiran. Haa ta'u malee kan immoo akka abbaatitti yaamameetoo of jalatti guddifadhe ijoollee kiyyaa walitti. Dinquun ijoollee gudeeda ofiitiin alfate 10 ilmaan wareegamtootaa kan ofii guddifate 4 waliin walumaa galatti abbaa ijoollee 14ti. Ijoollee kanneen marayyuu walqixa kunuunsee barsiisuun abbaa Oromummaatti guddisuu irratti argamudhas. Maqaan kiyya Firaa'ol Dinquu Dayyaasaa jedhama. Ingiliffaa Walaasaa. I am a second child from my father. He's not just a father to me, but to the whole nation. We know what value he play, especially in Ethiopia. Bilisummaa Dinquu yookaan bilisummaa Galatoo jedhama. Abbaas 2 qaba. Tokko kan irraa dhaladhee tokko immoo kan na guddifate jechuudha. Bilisummaan abbaan isaa qabsuma kanarratti walumaan turre. Abbaan isaa erga wareegamee booda barbaadetiin ijoollee amata 7-8 ta'anitti fakkaata fudhadhee guddisee. Jalqaba abbaa kiyya kan irraa dhaladhe kanaa fi Dinquu hiriyaa walii turan. Kutaa tokkotti hojii baratanii kutaa tokko keessa hojii galanii wajji bulanii wajji nyaatanii hojii dhugan akka malee hiriyaadha akka malee wal jaalatan. Qeessafuu fi hoonni Oromoo irraa hin godaaniin ilmaan baasuuf dullachaa Karrayyuu fi Oromoota hoboo keessatti kan guddate arjaan gaaddidduu qabeessi kun akkuma lafaa ba'een cunqursaan uummata isaarra gahaa ture isa quuquun gara qabsoo hidhannootti galuuf murteessee ka'e. Dhiibbaa fi roorroon uummata Oromoo qeedhuma isaatti gahaa ture dhibee gara qabsoo hidhannootti kan isa galche. Dinquu Dayyaasaa hiriyoota isaa kan akka Galatoo Maashoo fi Boobaa waliin hidhannoo isaanii hidhatanii dirree qabsootti bobba'an. Yeroo amata 28 har'aa jechaadha. Akkuma ijoolleen Oromoodhaa quuqama Oromootiin qabsaa'uu qabna. Rakkina Oromoo qabsoodhaan hiikna jedhanii akkuma ba'an anis barattoota keenya ijoollee waddanyoota kiyya wajjiniin qabsoo kanatti makamuu qaba jennee yaallii xiqqoo goonee turre. Yeroo kan Dinquu qabsoo Oromoo keessatti jaallan isaa wajjin waraana bilisummaa Oromoo gurmeessanii bobbaa jalqaban. Dinquu egaa har'a miti kan hin bare isa bara qabsoo bara chaarteraan bare achi deebi'eetiin inni sadarkaa kana ga'e namni yoo jiraate waan hedduu arga. Wal arginan seene nuti hundumti keenya karaa bosona seenne. Obbo Dinquu ijoollummaa kiyyarraa kaasitan beeka. Maatii warra abbaa maakoo maatii warra ayyaantuu ta'uu oduu Dinquun arginanii beeka. Wal beekuun kenna. Almost waggaa 20 fi ani biyya Ameerikaa anaa jiru biyya kana keessatti dhufee
yuunivarsiitii banuu barbaadaa, kolleejjii banuu barbaadaa jennaaniin namni kolleejjii qabu yeroo san keessatti ka duraa kan hangafaa obbo Dinkuu yookaan Rift Valley ture isa waliin dubbannee guyyaa yeroo san wal barannee kolleejjii ani Ameerikaatti yuunivarsiitii barsiisaa ammoo biyya kiyya galee kolleejjii banuu barbaadaa jennaaniin kunuu keetii maal gootaa kolleejjii biraa bantaa kanaayyuu waliin hojjechuu nurra jiraa kunillee ka uummata keenyaati kanaafuu maaliif waliin hin hojjennee waan jedhu naa dhiyeesse biyya kanatti akka kolleejjii dhaabuuf yookaan ammoo abdii guddaa naaf kennee fi baay'ee na harkise keessaa tokko. Waa'ee obbo Dinquu egaa yeroo dheeraadhaaf yana wal beeku magaaluma kanatti kan wal barree waggaa gara 20 jala hin dhufa Adaamaatti waltajjuma irratti wal barre. Jaallansaa waliin waadaa horummaa waliif galanii akkuma bobba'aniin hordoddee irratti waraana isaanitti banameen hiriyoota isaanii waliin bobba'aniin adda adda babbaduuf dirqaman innii fi jaalli isaa Galatoo Maashoo gara baha Oromiyaatti yoo baqatan dhiyaan isaanii roobaan ammoo gara gaara Boosaatitti ol deebi'uun waraana yeroo sanaa Jaalmaammoo Gadaatiin durfamaa ture itti makame. Leenci diddaa gabrummaaf kutatee manaa ba'e roorroo fi cunqursaan saba isaarra ga'aa ture riba sadhoowwuun guggubee kan bosonatti isa baase Dinquun osoo hagamuu hin turin oduu roobaan wareegameera jettu yoo dhaga'u baay'ee gadda guddaa keessa gale ta'us maqaa jaala isaa kanas fudhachuun roobaa Boosaat jedhamuun qabsicha fuulduratti tarkaanfachiisuuf hidhannoo isaa jabeeffatee ka'e. Dinquun jaallansaa qabsoo birattis maqaadhuma roobaa jedhuun kan beekamu yoo ta'u dirree qabsoo adda addaa irraattis jaallansaa waliin jabinaan hirmaachuu isaatiin jajama. Yeroo sana lubbuu isaa kennayyuu ture oromummaa isaatiif baay'ee sabboonaadha sooddi duuba deebi'u miti roobaa jenna nuti roobaatti beennaa Dinquu kana nurguman biyya alaa dhaqeen dhaga'e. Ani kiyya maqaan roobaa Boosaati. Dinquun qunnamaa ture maqaan roobaa kanaan qunnamaa ture gidduutti qunnamtiin keenya ciccitee anis waan ta'e ergasii ala kana bahee yeroo tokko na qunnameera. Keessattuu yeroo saartaraa sana guddoo hedduu hanga wareegamuu jala qabutti waan baay'ee hojjechuusaa quban qaba. Namoota hedduunis naannoo sana turan miseensoti naa himaniiru. Roobaa Boosaatti walitti dhufne innilleen obbo Galaataa Faadhaa waliin deemaa shaabarree fi asiin gara Harwaacaa akkanarra hunda fuula masalaa kan hunda waliin socho'aa ture. Namni har'a Dinquu arguu makiinaa bareedduu biyya Itiyoophee mana bareeda keessa jiraatee jireenya fooyya'aa keessa amma jiraatu kana miti kalaaluun irra ture. Namtichi kun gaara keessa ture rakkoo sammara keessa bahee lola keessa ture Bogalaasaa Dilboo fa'aa waliin hojjetee sammuu isaa keessatti wanni kun jiraatee bilisummaa barbaade kan hojjechuu isaatiif ani baay'ee tokko dinqisiisa dhugaa dubbachuudha. Sababa isaatiin namni osoo hin beelayin warri bulan warri qabsoorra jiran warra tokko lama miti evidensiin akkanaa himutti nama riilii qabsoon isaa yookaan ammoo tattaaffiin inni godhe tokko waan akka malee dinqisiisu tokkodha. Egaa ana wajjinis seenaa walitti nu hidhu waan tokko tokko. Yeroo haalli jiru hooggantoota qabsichaaf ulfaataa ta'uun hooggantoonni addichaa biyya gadhiisanii gara halaatti baqatanii turanitti jaalli kun bakka isaanii bu'uun qabsicha hoogganaa waraanaaf meeshaa waraanaa nyaataa fi qoricha dhiyeessuun humni addichaa akka addaan hin bittonnoofneef qabsichi itti fufuuf qooda jaala tokko nama ba'achaas turedha. Hadhaa qabsoon hidhannoo gaafattu kamuu dhandhamuun hayyoo jaallanii galma yaadameen ga'uuf waadaa gale kabajuun jaala fuulduratti fageessee tarkaanfachaas turedha. Abaa'oon bosona sheennan galee niitii biran taa'u galee shunkurtiin qotadhu jee Dinquun nama waadaa hiriyaa isaan gatiin ta'uun beekbar. Galatoo Maashoon irraanfanne aniinan irraanfanne. Dinquu Dayyaasaa bakka barbaachisaa ta'etti hooggansas kennuun waan yeroof haalli eeyyamu hunda keessummeessuun kutataa abdiin jaallansaa abdachiisaa qabsaa'aa turedha. Bakka hooggansi hin jirretti akka hooggansarraa qajeelfama fudhachaa jirutti qabsaa'ota jaallansaa onnachiisuun kaayyoo manaa ba'eef tiksuuf goota bargaanfatee qabsaa'aas turedha. Ani eegduu isaatiin ture
haa ta'u malee Galaasaan biyya jira jedhee amata lama mul'uu waraana hoogganaan ture. Bakka baay'eetti qarqaaraan tures. Namoonni dhugumaan qabsichas jaallatan jaarmichis akka jiraatee itti fufee milkaa'u barbaadan yoo hoogganni hin jiru ta'ellee hin jiranii bara akkas godhanii bara akkas ta'anii jechuurra hoogganni ni jira. Bakka jiranis akkatti jiranis quba qabna jedhee toofaa jecha. Gaafa Galaasaan dhufu roobamoo Galaasaa dhufee oduun kun roobaa eenyu akka ta'e hin beeknu. Edaa namni maqaa roobaa jedhamu kun edaa dinquudha. Hoogganoonni keenya gurguddaan yeroo shiftaa Somaaliitiin shiikaa bakka jedhamutti wareegaman seenaa adda bilisummaa Oromoo keessatti hoogganoota lakkoofsa wayyaa ta'an lakkoo gurguddaa ta'an takka akkasitti hin dhabne jechaadha. Dirreen sun duwwaa taate jechaadha. Anaa fi namni miseensa waliin sabaa tokko Oromoos gidduu qofa ta'e jechaadha akka hoogganaatti. So chaalenjii salphaan ture. Hin jiraanne hin jiraanne. Warri hafni kun maal lammaan booda maal ta'e? Warri hanqanii gagga'u kun dura akkas ta'ee jechisiisaa jechaadha. Kanaafuu wanti murteessine maali? Waraana kanatti himamu jiru hoogganonni keenya bobba'anii bakka tokko jiru waggaa lama ituu itti himuu tursineetu erga karaa bannee hoogganoota biyya alaa jiranitti hafan wal qunnamnee ergaan isaanirraa nu dhufee waggaa lama booda na yaadadhaa Raammis laga Raammis keessatti Qaalaa bakka jedhamutti waraana keenya akka jirutti walitti qabnee waggaa lamaan har'aa dura hoogganoonni keessan dhumanii jennee jecha. Haga ammatti isin dhoksinee teenyee jenneetti himnee jecha. Gaafa wanti sun ta'etu itti himnee fi ammatti immoo garaagarummaa guddaa ture. Gaafa sana yeroo itti himne irra ta'e wanti faayidaa dhumte gaayyeedheetu deemaa jira. Arjaan durummaa fi harjummaa ayyaanni warra isaa barruu harka isaa irratti biifeef kun ganamumarraa qabee uummata isaatiif kan of kennee fi hayyummaa kanaaf kan jiraachaa turee fi har'as jiraachaa jirudha. Dinquun fichummaa isaatti umurii fi qaamaan osoo hin bilchaatiin cunqursaa alagaa falmuun hidhannoo isaa hidhatee dallansaa waliin qabsoo hidhannoof dirree waraanaa qabsootti kan bobba'ee fi gatii qabsichi gaafatus nama onnee guutuun kaffalaa turedhas. Dinquu Dayyaasaa Birraa wal'aansummaa qabsoo kana osoo gochaa jiranuu haalli yeroo sanaa ture qabsaa'uu bira darbee jiraachuufuu ulfaataa dhufuun Galatoomaa Shoo waliin biyya alaatti ba'anii qabsaa'uuf walii kakatanii ka'an. Abbaa bilisummaadha jechaadha. Galatoomaa Shoo kanaan qabsoonis nu milkoofne kanaaf biyya alaa deemuu qabna jennee paaspoortii baafanne jechaadha. Asuma Walincitii jedhama katamaan sunii katamaa san keessa waliin turre paaspoortii keenya fudhannee Jibuutii deemnaa jennee walii galle jechaadha. Amma haga paaspoortiin ga'utti warra keeyyanii na eebbisi akka woon qabaa abbaa kiyyas haadha kiyyas dhaqeetiin nagaa jedhee gaafadha jedhee deeme hogguu addunyaan kiyya kun jechaadha. Qanii afurii booda akka wal arginutti walii mari'annee nagaatti jedhee anis immoo gara haadha tiyyaan deemee abbaa kiyya bira anis Oromoodhaa irreeffadheetiin deebi'a jedheetiin anis gara Boosat kan jedhanitti deeme. Hariiroon Galatoo fi hariiroon Dinquu tokkoffaa Oromummaata walitti fide. Oromummaa bira taree jaalala obbolummaa waliin qabaachuurraa kan ka'e hanga bosona keessa beelaanii dhagaa boraafatanii bulutti waliin ga'an. Amma dhufee Walincitii dhagaa kan hin jiru ani Walincitiitti gwaddinyaa kiyya eeguu calqabee jechaadha. Yoon Walincitiitti gwaddinyaa kiyya kana eegu nama inni akka maleetti jaalatu Galataa Maashoo kan jedhan du'aasaa fuudhanii raatanii balbala isaati irratti darban. Gizeen inni rafaa ka'u mana kiyya barrii duratti gwaddinyaa kiyya san reeffa isaa achi ciibsaniitiin arge jechaadha. Amma homaan dubbannee naan zooree wanna tureef isa ta'ullee hubachuu hin dadhabe. Jaalasaa amanamaa hiriyaa garaa kan gaafa rakkinaa waliin mari'atan jaalala lafa rakkootti waliin dabarsan kan tasa of biraa dhabe Dinquun gadda guddaa isa muudatee waan qabee gadi dhiisu wallaaluun qawwee kilaashii qabu lama bakka ol kaawwatee ture hojjetaa isaa qonnaa kan ture habarraa waliin hidhatanii kaan. Garuu gara deeman waan beekan hin fakkaatan jaala baay'ee jaalatuu fi hamanu tasa of biraa dhabuunsaa kana boodas isaafis jireenyi fuuldura dukkana waan ta'ee
itti mul'ateef maal gochuu akka qabullee beekuu fi itti ulfaatee ture. Gadda ulfaataa kanaan liqimfamee jaalli kun hiriyaasaa baay'ee jaalatu kanallee boo'ee fi dhaabbatee awwaallachuuf humna argachuu hin dandeenye. Qawwee kan awwaale goora gubbee kan jedhamu san ture. Abarraa san biran kaa'ee qawwee lama kafana keenya hunda kan waraanaa kan keessa turre kan uffanne achumatti dhiisee ture. Ka'eetiin abarraa san bira dhaqeetiin. Ani kanan jiru safaraa gabaree keessa. Isa keessa qaxxitaa natti dhufee kai meeshaa qabdu hidhadhu jedhee na kaase. Eecha dhaqnaa bakka na dhaqnaa umanatti hin dubbatu. Kootu hin deemnaan jedheen ittiin himne. Oduma deemnu eecha deemnaa naan jedha abarraan kun. Zim jedhee kootu bakkee deemnu jira jedhaan. Ho'i nakkaa naan jiru maal gizuma takka bakka har'a jiraachuu hin dandeenye gizuma takka. Mee silatiin dura godhadha boosatitti gara galee naan jedhe qaxxalin jedheen oduman jedhu. Karaa aspaaltiitti asii achi nu ba'uudhaa deemnu qaxxaamura gaara jalaan ayisuusin ifa ibsaa hoggaa dhuftu ofirra gara galee habala gidduu ifa alaanaa dhaamsi kan keechaa naa ibsi irratti qabe maaliif nu qabdan jennaan kafaltii malee daldala biyya keenya ooftanii oofuu hin dandeenye kafaltiin dabruu hin dandeenyu hin dandeeche meeqa kafaltan jennaan 3,000 jenna kutti bara kontiroobaandiidhaa kana waan fe'eef 3,000 kafalaa dabraa jennee hoggaa isaan irraa fuuneedhaa wannu jarri immoo maal nuu kenne akka jarraa nu bicha miti gooddanyaan keenyaa duuba jira isaas gaafadhaati fuudhaa yaala. Abbaan isaanii nama abbaa ayyaanaa akka ta'e akkasumas immoo qabaataallee akka turan abbaa isaanii immoo abjuu gaarii akka qabuuf isaaniif nama guddaa akka ta'u nama onneedhaan waa hojjechuu danda'u nama sammuusaa bal'isee yaaduu danda'u. Abbaa Hayyaantuu fi dureessa maatii harka bal'aa qaccee abbaa makkoo warra qotee gumbii guute warra horee mooraa guuterraa hayyuu fi harjaan kun waa bayii hedduu keessa darbee qabeenya kanatti dhufuu danda'eera. Wanta sayyuu yaadee hin beekne mana barumsaa Boosaa Corraa kan jedhamu kan dur hobboo Maammoo Gadaa dhaabanii dargiin irraa fudhatee deebisee dhaabe. Gara kamiiniyyuu waan gaarii kamiyyuu kan uummata isaatiif yaaduu fi uummata isaatiif jiraatu ilmi sabaa kun carraa argate kamiiniyyuu uummata isaa ijaaruu mataa ol qabachiisuu fi uummata Oromoo rakkinaa fi cunqursaa jala ba'e arguuf dheebuu qaburraa kan ka'e kallattii bobba'e kamittuu waan qabuu fi danda'e kamiinuu nama saba isaaf waa gumaachuudha. Waan saba isaaf ni ta'a jedhee amanetti onnummaa isaarraa dugda jabeeffatee kan hojjetu dinquu yeroo gabaabaa keessatti miila fageeffatee tarkaanfachuus nama danda'edha. Boosa Corraa kun Maammoo Gadaatti duraan dhaabe yaadannoo Maammoo Gadaa jedheetiin Boosa Corraa timirti beet jedheetiin dhaabee raawwadheetiin. Kaafteeraan mana nyaataa waan tokko isa godhe. Isa baay'eedhaa itti amaneetis baay'ee biran teenye waanan gara Adaamaa dhufee mana barumsa naaf yaadi jedhudha. Kanaan gara biizinasiitti galee biizinasii keessatti of argee jechaadha. Hawwiin keenya yeroo san keessatti waaqni bilisa nu uumetti gabrummaan garuu saba biraatiin nurratti hidhame kana gadda kana keessa waan jiruuf waraana ta'uudhaa fi waraanuu ta'uu biyya kiyya bilisumsuudhaaf kan fedhii qabu ture. Waa'ee daldalaa keessatti seenaa kan jedhu tokkollee kaayoon qabu ture. Qabsaa'ee afaan qawweetiin uummataa fi biyya isaa walaboomsee kabajaa fi ulfina isaaf maluutti horuuf hidhatee kan ka'e gameessi kun yaada gara daldalaa tasumaaf jooteeyyuu kan hin beeknee fi tasuma garba daldala keessatti of arguusaa dubbata. Booda keessa gaa nutis olii gad deemuu keessa qunnamtii irraa nu jalaa baay'ee booda namni kun waan biizinasii wayii goggodhaa jiraachuusaa dhageenye. Akkuma carraa ta'eeti gara biizinasaatti galu. Qoricha dhibee sabaa godhee kan waaqni warra isaa ganumuma isa uume dinquu dayyaasaa dirreedhuma qabsoo hidhannootti osoo gara daldalaatti hin dhufiin dura guyyaa tokko jaallansaa qabsoo waliin osoo bosona keessa deemaa jiranuu namni inni hin beekne tokko mudhiitti marxoo hidhatee qaamni isaa rifeensa qabuu fi mataan isaa guduruu ta'e jaallansaa keessaa yaamee. Namuma keessaa ka'eeti abbaa biyyaa si goonee naan jedhe. Si abbaa biyyaa si goonee gara manaa gali jedhee raageefii ture. Wanti kun bakkatti kan hin galiin ta'us gaaffiitti taanaan gaaffii isaa qabateetuma deemuu filate. Nama kana ergasiis guyyaa lama akka argee fi waanuma wal fakkaataa irra deebiin akka raagaa fi ture yaadatee dubbata arjaan kun. Namichimtu sunaan fakkaatu caakkaa keessa gizeen deemu na jalatti darbeet maalii naan jedhe maal taateen jedheen gali biyya kee maal goota asii naan jedhe ati abbaa biyyaati ati mootiidha naan jedhe gara biyya kiyyaatti hin galeechaa. Goonni halaa manatti qabsoo uummata isaa biraa hin hafne kun harka tokkoon
ifumatti daldala isaa gaggeessaa harka wayyaa jalaatiin ammoo hooggantoota adda bilisummaa Oromoo fi miseensota qunnamuun deeggaraas tureera. Ammas booda jireenyaan erga wal argine booddees sabboonummaa cimaan irraa argee hojiin irratti bobba'ee fi jireenya inni gaggeessaa jiru adda ta'ullee gochuma adda addaa inni godhuuni itti fufuma dammaqiinsa sabboonummaa masa duraanii sana natti fakkaata. Namni hedduun qabeenyuma tokko qabuu fi waa gochuu barbaadu namuma quunnamuyyuu sodaatee irraa fagaatee gadeeme lakkoofsa guddaadha. Dinquun kana keessatti waan fedhe godhe maalii godhe riiskii kana fudhatee waan bal'aa kana barattoota qabsaa'ota warra artistoota darbe immoo akka gamna isaa waraanummaa Oromoo gaafasitti dhoksaadhaan gana gargaaru adda isa taasisa. Rasaasni miila kanaa fi harka kanarra na dheellee akka wallaanamu kagartee fuudhee na barbaadee wallaanamu na godhe keessaa isa tokko gara daa'immaatiif kanatti irra ol na fidanii Finfinnee tana duwwaa 15 kana keessatti bakkoota hedduun na yaalchisee na wallaansise takkaa dirree qabsootti illee nu biraan hafe. Ani caccabeetan seenattan cabe malee makiinan naan hin galabbatamne. Kana boombii natti darbaafte ni xaaliin na keessa ciise. Saba kanaaf qaroo ijaati jechuun ni xiqqaata. Yoon jedhu hayyoota walitti sassaabuu keessatti namoota dhaban gargaaruu keessatti adda dureedhaan lafa Oromoon rakkatetti argamuu keessatti gaddaaf gammachuu ummatichi qabu kam keessattuu irratti hirmaachuudhaan bodiin kun gahee olaanaa qabu. Nuti hoogganaa isa jechuu ni dandeenya. Hoogganamummaan Oromootu dhimma hooggansa karaa hedduudhaan hooggane. Hoogganaan bara amma fakkeenya galaa isaanis kallattii tokko hooggane. Akkasi kun amma kallattii hedduudhaan hooggane. Amma namni gaan beeku gartee gaafa duraa namni yoo gartee namni kun akkana hojjete akkas hojjete jette oduu guurtuu ganda keessaa tanaa jiraati galgaluma fuudhanii takkaa miidhaati irra ga'a. Seenaa waliitti illee dhoo'isuu miti ol baafnee dubbannaa jechuudha. Akkasitti duuba nama seenaa nama dhugaa goota hayyuu Oromoo arjaa kakannaa gartee namaa kan nu gammadu. Akkasii ta'uu hin beekaa akkasittis beena. Namni tokko yoo bilisoomee waa'ee namaa dhimma hin qabu. Inni kun garuu barbaadeedhuma nama argaansi hin jedhamu. Nama kakootiif arguun baay'ee rakkisaadha. Kanaaf lafa jalasii harka lafa jalaatiin namoota baay'ee gargaaran kan hin jaalladhu kanarratti qabsoo gargaaruu jechuun kanuma malee waan biraa miti. Hojii nama waaqayyooti hojjeta malee dinquun nama tokko miti. Nama hiyyeessa bira nama dhaabatu, nama dhukkubsate bira nama dhaabatu, nama abbaa hin qabne haadha hin qabneen iskuulaan bilisaan barsiisuudhaan kan beekame. Nama dhukkubsate haakimii fiduudhaan haakimii isaatitti rabbii fi isa malee kan arginu kolamaa miti walli inni godhaa jiru. Garaan isaa qulqulluudha, garaan isaa laafaadha, garaan isaa namaaf yaada, namaaf jiraata. So ani kwaalitiin isaa kan inni biizinasa qabullee bareeda ta'e, kan qabsaa'ellee bareeda ta'e kwaalitiin bareedinaan isarraa jaalladhu ammoo gara laafina inni namaaf qabuu fi guddina namaa hawwii guddina namaa inni qabuuf yookaan nama rakkate tokko bira dhaabachuu isaa kanaaf baay'ee tokko galateeffadha yookaan natti tola jechuusi. Qabeenya godhatee horii baay'ee argatus mana gaarii keessatti siree irra ciisus nyaata gaarii nyaatee uffata gaarii uffatus kayyoo ganamaa takkaa dagachuu hin dandeenye. Xiiqii fi kutannoon isaa akkuma gaafa jaallansaa Galatuumaa Shoofaa waliin turanii sanitti kan keessatti cichee hafee fi ittis fufuu danda'edha. Ofii jiruu gaarii jiraatus cunqursaa sabni isaa akka sabaatti keessa jiruu fi jaallansaa itti wareegaman kaawwan isaanii ammoo bosonaa fi jiruu baqaaf itti saaxilaman san daqiiqaaf iyyuu dagachuu hin dandeenye. Warri gaarummaa isaa arjoomina isaa argine baay'eetu jira. Qabsootti wal argine hangatti wal argine sana keessatti achi immoo deebinees dhufnee yerootti wal argine qabnaa jechuudhaaf hin jedhe. Haala gargaraatiin bifa wallaansa dawaatii fi bifa diinagdeetii fi bifa kan hundaan gartee harka lafa jalaatiin nu gargaaraatuma ture. Bakka gartee nuti beelaa fi gartee galaa fixannee garatti sossoonu dhabnettillee galaa kana fideetuma mataa kanaan fuudheetuma nu hajaateetuma deemaa nu fudhan. Akka kanaan duuba lubbuu teenyallee hedduu baraaraa ture. Akkuma keessa isaatti ciniinnatee fi itti cicheetti humna argateen of cimsuun jallansaa fi humnaa fi hamilee ta'aa of kennee hilma jiraataa turedha.
akkuma qabeenya isaa ol guddisaa dhufeen deeggarsa isaas kallattii adda addaatti babal'isuun barataa barumsaaf humni hanqate barsiisuun kan sababa siyaasaatiif yuunivarsiitiiwwan mootummaa adda addaa irraa hari'aman ofitti qabee barsiisaa warra hija mootummaa keessa bu'an immoo biyyoota alaa adda addaatti ergee lubbuu isaaniis baraaree barumsa isaaniis barsiisaa ture. Bara qabsoon Oromoo barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo adda addaa keessatti akka malee ho'aa turetti mootummaan biyya bulchaa ture immoo sagalee ijoollee kanaa ukkaamsuuf akka bineensaatti adamsee guuraa waan tureef arjaa ilma sabaa kan ta'e Dinquun ammoo ijoollee kanneen ofitti qabee da'oo gaafa rakkinaa nama ta'aafii ture. Kanaanis lubbuu barattoota baay'ee hamtuu jala nama baraaruus danda'eedha.